بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أبريك يا الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبريك يا ربي نما وان دبدو في تدرجي نما دبرسو ربي نوابرو نيال ربي نوفاقل كل يسوع warra gartee fuula namaa barbaadullee rabbi nuun godhin jechuudha. Fuula namaa barbaaduun haana harkanii fi haana beekaniin bu'aa siif hin qabdu. Namni si faarseef waa faayidaa siif hin qabu, si arrabseefis bu'aa siif hin qabu. Tanaaf haanaa dhageenii fi haana beekanii kanaas rabbi nurraa qabu jecha gorsi har'aan tanaa maal yaadachiini har'aan tanaa maal jedhee bari ikhlaasa rabbi nu waa qabnu jeeti. Faaruu warra feesbuukaa illee rabbi nurraa qabu jeeti. Namni si faarsee rabbi yoo si faarse malee namni waan si godhu hin qabu. Akka ati itti bultu hin beeku, akka ati itti jirtu hin beeku feesbuuka irra si harka malee yookaan yuutuub irra si harka malee haana harkanii jettee namaaf jecha wallakkiftee kumaaf hasaarta malee si harkeetis waan si godhu hin qabu. Si beekeetis waan si beeku waan takka waan bu'aa si hin qabu jechuu barbaadeeti. Hojii daree nu keessatti illee nama rabbi jecha qulqulleessu rabbi nu waa godhu. Nama waan dalagu rabbi jecha dalagu fuula isaa nama barbaadu rabbi nu waa godhu. Ammallee nama gorsa hoggaa dabarsu dura ifiitti dalagu rabbi nu waa godhu. Ifii duratti nu haa daleessisu. Akkas gorsi har'aan tanaa maal jedha yaadachiisni? Maaliif dargaggeessi fuudha didee ta'a? Dargaggeessi Islaamaa maaliif dargaggeessi fuudha didee ta'a? Eegas yoo shamarran hoo maaliif heeruma gariin dargaggeessaa maaliif fuudha didee ta'a jechuudha. Sagalee ni dhaga'ama. Ameen namni jirtan takka barreessaa yoo dhaga'ame. Baarakallahu fiikum. Sagaleen dhaga'ama. Sagalee yoo dhaga'ame bareedaadha. Way mummura. Maashaallah bareedaadha. Eega dhaga'ame bareedaadha. Obboleeyyan maaliif gariin shamarranii heeruma diddee teessii maaliif tatta'anii gariin dargaggeessaa hoo maaliif fuudha didee taa'aa? Warri bultii ijaare hoo warra bultii ijaariin kana akka namaatti kan isaan hin hisaabne maaliif isaan kana tuffatanii xiqqeessuu fedhanii jaa gorsi har'aan tanaa. Namni tokko kan bultii ijaaree jiru nama bultii ijaariin kana hedduu hin fedhaniin se'a gariin nama hundaa miti xiqqeessuu fedhan jechuudha. Wanni kun maaliif tahaata jettu jechuudha. Maaliif wanni kun argamee waliin itti fufna jechuudha. Wanni akkasii ni jirti moo hin jirtu? Natti fakkaate marra guddaa feesbuuka kanarratti yoo laalle dhiiraa fi dubartii jidduu harki irra guddaa warra bultiin ijaariin natti fakkaata. Wallahu aalam. Akka yaadutti jechuudha. Namoota hedduu jira dubartii isaa jennu yookaan warra bultii ijaaree bultiin itti jallatte yookaan warra numaahu sodaatee tumataa jiru jira. Amma dubartiinis gariin ja'anuma waan namni wal godhu kana dhaga'uu fi heeruma diddee taa'u jirtu jira natti fakkaata sirrii waan akkasii jira jechuudha. Aboo heerumni kunoo warri wal fuudhee kana wal godhu jira. Warri wal fuudhee kana wal fannisaa jira. Heeruma kana ittiin seenuu jettee taa'u jirtus hedduutu jira. Dhiirtiinis akkasumatti jechuudha. Waan kana rakkoo tanaarraan tana maaliif namni Islaamaa kun akkanatti tattaa'a ja'anii namaatiif hoo osoo waan takka ifiitti seeneen agarre namni kun maaliif waan kana dhiisee taa'a waliin hordofna. Akkatti aanu kanatti inshaallah rabbi nu alaafisu. Tayyib. Dargaggeeysa maal jedhaniin dargaggeeyyii irraa eegallaa
shabaaba irraa jechuu yookaan warruma fuudhee bultii ijaaree ta'u kana akkana jenna. Obboleessa kiyya islaamaa fuudhaa heeruma kana keessatti namni tokkoo miti amrii zawaaja namni fuudhuu dhabuun kun namni gari maaliif fuudha dhabaa maaliif fuudha dhiisee ta'a kana namni bakka itti wal dhabu qaba. Namni garuu isiin fuuni hundinuu sunnaa rasuulaa sallallahu alaihi wasallam waan ta'eef karaa ambiyootaa waan ta'eef xurree takka ta'eeti tanuma keessatti namni bakka itti wal dhabu qaba. Tanuma keessatti namni bakka itti wal dhabu qaba jechuudha. طيب بفتنا مات والدبا أكم قال ابن قدامة رحمه الله والناس في النكاح على 3 أضرب بفسدي قبنا مني بلتي جارو تنغيستي بلتي جارو ديسو تنغيستي وقابل بفسدي قبا دبرتي نيرو مديدون ديرتي غرتي فودا ديدون بفسدي قبا جنة بفسدي بفتسدينتون خامي منهم من يخاف على نفسه نما خنا الرأيولال tokko kaloo rubbuu isaa sodaatu jira rubbuu isaa tanarra sodaatee zinaan dalagaa badiin dalagaa ji'ee ka sodaatu jira namni kun akkas ji'ee sodaatu jira oggaa akkas ka sodaatu saate nikaan isarratti fuudhuun isarra waajiba heerumuun isii irratti waajiba oggaa waan kana sodaatti maaliif ru'ee isaa tana zinaa keessa bu'uurraa tiisuurraa haraam irraa dhoorkuuf jecha jechuudha kun nama if qabu fedhiin itti hamaati nama fedhii isaa tana lubbuu isaa tana sodaatee waan kana oggaa sodaatee waajiba irratti ta'a jechuudha hajji silaa waajibaa duratti waan kana dura dursuu qabaa jechuudha eega rabbiin dandeettii isaaf kenne silaa'u itti dhufna waa hundaa'u lammaffaan nama isaa jaalatamu tokko jira kafuunis sunnaa isaaf ta'u santu jira akkam yoo jenne wahuwa lahu namni sun shahawaa yaa'amanu ma'aha fedhiin dilasii miti isa biratti zinaan godhuu fedhiin itti hammaateeti miti nama waan karaa dhalaa kana isa hedduu yaadan qabne namni kun oggaa dhiirti kas taate dhiirarraa hin dubbachuu jira yeroo kana silaa maaliif dhiirarraa dubbatte jechuun kan oolan dhiirarraa hin haasa'u jira mata amma maaliif dubartiin oggaa dhiirtitti dhufte oggaa gaafatte heerumuu qabdi diduun qabdu sunis itti dhufnaa kun dhiirarraa hin haasa'u jira kadeemee barbaadee fuudhuu qabu dhiira waan taateef isarraa hin dubbachuu jira dhiirti bakka lamaan itti qoodamtu san irraa jechuudha. Kan garteef fedhiin yoo itti nammaatiin rakkoo keessan bu'u zinaa keessan bu'u jee kan yaadu yoo taate kuni oggaa akkanaa kana isaaf akka sunnaa taha sunnaa heddummeeffachuu ni qaba garuu osoo ta'u sahaboonni kana jaan Abdallah ibn Mas'ud gaaf takka kijee radiyallahu anhu rabbi irraa jaalatu law lam yabqa min ajali illa 10 ayyaam umrii tiyyarraa osoo guyyaa 10 malee bas guyyaa 10 booda ni duuta osoo naan je'anii guyyaa 10 booda addunyaa tanarraa deemta osoo naan je'anii wa'alam anni amuutu fi aakhiraa yooman yaani guyyaa 10 san yeroon fixaniin du'aa hoggaan beeke yoo dandeeytiin quduraan narratti jiraattee gartee kaniin fuudha danda'u taate nafaqaa fi wanni maharii fi qunnamtiidhaas yoo kaniin danda'u taate guyyaa tokkicha sanii jechaan fuudhaa je guyyaa kanaa jechuudha guyyaa 10 mire guyyaa tokko booda ni duutaa guyyaa san booda jennaan hanqa kanaa jechaan fuudhaa akkaan zinaan dalayneefi je kuni gaafni kana jedhu kuni gaafa dhalaan jiinsii uffattee jilbarratti uffattee yookaan warri qunnamtii godhu intarneet irra hin jirre kana gaafni kun gaafa kanaa miti jechuudha gaafa dhalaan hijaaba uffattee deemtu hatta tan kiristaanaallee tan gartee wannaalleen akkanan turre jechuudha tan silaa amantii islaamaan qabnellee akka yeroo ammaa kanaa miti gaafni inni kana jedhu kun jechuudha maaliyyaa ammaan tana hayoo feesbuuka seenti warra qunnamtii godhu agartu kawarra ifumaa bakka ati teessu namni si ergu bultoosi namni si erga yoo fedhe waatsaabii namni si erga warra qunnamtii godhu haa ta'u jechuudha fedhumma yoo seente dubartii qullaa deemtu garta feesbuuka irratti agarta dubartiinis akkasumatti dheer akkana jechuun ni agarti maaliyyaa yeroo tana jechuudha yeroo tana waajiba guddaa ta'a jechuudha akkasii dirqama jechuudha namni zinaa sagaggaalummaa dalaguurra fuudhee jiraachuun yeroo kana isarratti barbaachisaa ta'uu agarsiisa. طيب وعن سعيد بن جبير قال سعيد المجبير راودي فمي رب الرجالة قال لي ابن عباس كنا انجيجي عبد الله بن عباس كن
akkam naan jee jennaan hal tazawwajta boo fuutee aboo bultii jaartee aboo haadha manaa qabdaa naan jee qultu laa aboo waan fuune ayyee haadha manaan qabuun jeeni jee haaya qaal fatazawwaj fuudhii naan jee فودي فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء رواه البخاري عالان أمتنا أمة دران جنة نبي داود فاجرة نبي سليمان فاجرة وره الدوف ولجت عليهم السلام جميعا عالان أمتنا نبي محمد بانا بيره الدوك أباجين الدوف ولجت محمد بانا صلى الله عليه وسلم أكن جتون أفرفورو للدوفورو أفرفورو نبايه warra afurii fedhuu jira warra afurii maraatu jira afurfuudhuun siida moosni keetikkaa kana qayfiifoo nafaqaa ilmoo takkaatu dadhabdee afuriin barbaadeettee iyyan dhiibin yoo tees kan afurfuudhu nama manaas adda addaan itti godhuu danda'u ka qabeenyaas qabu nafaqaas walqixa kannuu danda'u ka waa hunda danda'u ka hirriibaanis walaa hundaan danda'u yoo ta'e afuraa fuudhu miskiin immoo hin dandeenye yoo ta'e hanqabna isaatti haa deemu mana khaanittis baasee chiifichittis jedhee booda abbaa waan hin dandeenye takkittuma fuudhe nama takkaa'u dadhabeetu afur barbaada tayyib tokko jee gaafii gaafateessa eedanatti fakkaata kan nuti takkaa'uu dhabne namni afur fuudhee afuritti taphachuu jiraa je nuti takkaa'uu dhabnee tattaa'uu jirraa je akkasii kanuma gariin takkaa'uu dhabee taa'uu jiru bakka tana keessatti kan meeqa kana eefiin tarreessee tattaa'uu jira jechuudha. Suni haqa isaanii yoo guutte jechuudha. Haaya haqa guuti yookaan arraban fudhatin jechuu qiyya. Yoo walqixxeessuu hin dandeenya haatee sadii afur fuutee akki jambar amma namni biyya biraa jiru warra biyya arabaa jiru kanaan akki jan maaliif akkanatti warra biyya arabaa jiru kana gadda'uu fedhanillee hin beeku warri biyya arabaa jiru kun afurii sadii fi afur walitti qabateetii fi mukayyafa jala taa'ee dubartuma dalaysiifataa jan mana taa'ee ustaaza fiin jaa jan ustaaza akkasiisu waan garreeyanii rabbi haa qajeelchu yoo jiraatellee rabbi haa qajeelchu warra kanaatu jira jaaniiti biyya arabaa tana hedduu tuttuqanii akkasumatti maaliif warra gartee fuudhee mukayyafa jala taa'u silaa'uu dhiirti mukayyafa akkasii taa'u yoo jiraatetti rabbi isaa haa qajeelchu ammoo abbaayyi mee nama takkittii tana aboo nama kiraa manarraa kafaluu isiin kiraaf irraa kafaluu jirtuutu afur barbaada tanaanis kiraaf irraa kafali jaan wallahi hoggaa dalaydee fidde maallaqa irraa fudhatanaas kun nama dandeettiin qabne jaama dandeettiin qabdu abbaayyaati adaba obsi itti dhufna ayata quraanaa akkas yoos itti dhufna namni gartee nafaqaa baasuu waan kana fuudhuu hin dandeenye nagee barbaadee fuudhee atis kiraaf irraa kafale atis nafaqaaf irraa baasi atis akkana godhi hoggaa baatii dhufte maallaqa kana fidi hin ta'u kun dandeettiin qabu afur fuudhuun nagee shari'aan afur hayyamte shari'aan afur akkanumatti hayyamte waan shari'aa irraa sunnaa kanumatti dalaguu fedha namni immoo ajaa'iba waan biraatu katti dalaguun fedhe maaliif afur hayyamtee tana osoo rubanne afur hayyamte jee fiiga takkaa fuudhuu hin dandeenye takkitti umaariin kafaluuf yeroo fuudhu maariin san booda ja'an ittuma booda taati ittuma hiikamtee kutti malee maariin san hin jirtu akkas tayyib boodatti dhufna kun hundinuu ayata quraanaa ka dubbatu jechuudha qasmiin qoonni sadaffaadha man laa shahwata lah namni fedhiin qabne immaa li'annahu lam yukhlaq lahu shahwa nama fedhiin ittiin uumamin yoo ta'e ni jira amma dhiirti ka fedhii dhugaan hin qabne yookaan ittiin uumamnee jira manni gartee silaa dhalaa kun yoo kaa'u dhugumaan matuma galettuu hin jirre ta'a yoo kaa'u kanuma hin dalagne ta'a jechuudha uumamarraa if beeka abbaan yeroo san aw kaanat lahu shahwa yookaan fedhiin itti jiraatteetuma fadhahaba bikibari dulloomee fedhii yoo irraa deemte namni hoggaa guddatee fedhiin hoggaa fedhate hoggaa fedhiin irraa hammaattee xiqqaatte dhukkubaan haa ta'u yookaan waan kanaan haa ta'u kun bifa lama qaba namni kanaa kun jechuun bifa lama qaba jenne tayyib bifa lamaan kun kaduraa kaboodaa san isaa fayyamama yoo kan wallaanamu taate itti dhufa akkanatti tayyib والثاني جرى لمان بكلمة قودما جرى لمان كن ديفا مران ديبيا جرى لمان بكلمة قودما
توكو التخلي له أفضل فورا ديسو تسافر رجالة لأنه لا يحصل مصالح النكاح فوروز بوا يسيفين قبو نجمع يسين بكا براج يفتنين بكا براج يسا برالله يسو بوا يسيفين قبو خون كفرين أمامتين التنجير رساني كفرين أمامت التنجير رساني ويمنعو هذا مناسات اللي بوا وان هيرم تيف ربدي فايدان أركتو جتشو تنافوده إسي منا فيدي دليدو غلطي منا خاچون فايدان قبو ديسو قبا هون الرافقات قبا ويضر بها إسي تناو نركز جتشو بحبسها على نفسي فيدي منت إسي دي إسي ركزها قوني تهون قبو ويرو خنا إسيس منا فيديتي قطعاتاف إفسال بسها قطعاتاف إفسال بسها جتشو أكم يو جنة حقا إسي قوتو ربودا في وانا كسين قوتنيف ربي نسا قطعاتا جتشو إفيف كان يسفدا تناف قال ابن قدامة رحمه الله والظاهر كلام أحمد جاي ابن قدامة نكي رب رحمه تابرو في ظاهر كلام أحمد أكي أنه لا فريق بين القادر على الانفاق ولا عاجز عنه يوم نفقا خلال لتاتي نفقا يولال لتاتي نما دندهو في قدد دبولين فورو قبهن جتشو دجي yoo dandahee nafaqaa san baase yoo miskiinummaan itti jiraattanii obsa jechuu yeroo duraatiif yoo kagartee maarii qabaatee eega waan fuudhuun qabaatee fuudhe miskiinummaan aybiin qabdu miskiinummaan aybiin qabdu maaliif aybiin qabne jettee nama tujjaara malee heerumnu warra joo jira shamarranis beekadu lafaa ka'uu mala moggaan akkana jeeqana akkamitti miskiina heerumaa jira nafaqaa baasee yeroo duraatiif si fuudhe wanni maarii kafalee waan aruuzaa waan barbaachisu godhee si fuudhe eega mana dhuftee garuu haallitti jabaati jechuu yookaan dalagaa sirruma jira yookaan xiqqaata ta'a sun miskiinummaan waan jiru jechuu tayyib tanaaf rabbiin maal jee ayata quraanaatiin dubbate وأنكحوا الأيام منكم والصالحين وأنكحوا الأيام يجوا مالي أيامان تم مالي نما بلتين جارين دير الرئيس دبرتي الرئيس فوسيسا خنا أجي خنا جتشو ربين warra lafa jiru kana heerumsiisaa dubartiis dhiiraas fuusisaa وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم dubartii bilisaatiis tagabraatis gaafa duraa gabriinis ni jira jechuudha fuusisuu hundattuu ajaje jechuudha maaliif طيب يوني في مسكينة تهان يغنيهم الله من فضله ربي نسان دروم ساجن تناف عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجو تري فود إني دروم تاي يجو تري جتو يوم مسكينو ما سجراته وان نفقا وان برتي بافتخاته فوته هنكان تجاري مخينا ميكبتو فود أنجين سرقون كبو جتو ربي سيغنا طيب وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا هيه وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله ورمو وان فورون سنون قبنه ورّوان فورون إن قبنه ورّوان فورون سنين قبنه هي هم ربي سان درومسو أدبتني تاود أكم جتشو ديمت جتشون كين علم dubartii maallaqa qabdu barbaada jettee maallaqa isiin baaftee fuudhuu tana shari'aa keessatti hin jirtu abbaayee akkamtu jira duuba yoo ifii baaftee fuute hoo honkaa yoo baaftee fi waa hunda itti baaftee fuutes fedhiisiitii yoo baafte kana nun naqu maal jechuun barbaaddee afurfaa walii qabdee sii miskiinaa ka mana kireessuuf hin dandeenye yoo mana bituu dhiisii kana faqaa mana keessa baasuu hin dandeenye kaisii gartee firaashumarra jirtu waa hunda ifii godhattu kana siif hin ayyamamu abbaayee maaliif namni maallaqa hin qabne hawaa hin qabne maalleen yoo jiraate biyya feete deemuu dandeessaa abbaayee waa hin qabne hamma rabbiin itti kannu adabachuu qaba intala naa kannaa intala teessan jee akkamiin mana namaa dhaqa eebiidha dubartii takkasiin fuudha jee akkamitti dubbisa ni hun qabu isaa humaa hin qabne jechuu rabbi itti haa kannu warra hin qabnees طيب نموني هدون أفرفور ربين أكمان إذا دبرسي واي أفرفور لالجسي جتو ربين
مثنى وثلاث ورباع جيتي مال جدوة ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم عيني قال إيرادا أكما إذا ثني فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة تكا خرا تكا غورتي تكا إيسو سنيف ربي نورك نمني دنديتين تكمل تكتو معفورو جيجو هريبسي والنسي هندا نمني قبين ينقبل إيرت يرو خنا وقاهما هركان قبل هم ربي لسا درومسو أبسوني دندجو خوان فورا ديديت تاا جانين قبو خونيوان فورا ديديت تاو جرا جانين قبو هنگا سنة دبته تاو قبا دبرتي نما برباده تاني دكي تناس دبسي خوغايسين ورّي هيماني وقاسين هيمته قوان أقاسن الخيف ورون إنقبني نجى جنجان غرّو لوزني سادي دمي أفر سجله ولي أرجاني بود أستاذه تورّا كنا دلقا قرقيسادين رفني كنا نقولن جاني إسيل لي مكاي بلّيزته إسيل لي مكاي بلّيزته ورّي بيجالا جرورة ورّي سعودي هندي كنا جان أكوا ورّي سعودي جرون جنو ورّتي نما رب بينه تقطع فكاتين وما ورّي بيا قرتي زلا فرنجي باغي سجرو ورّي بيا سعودي كنا أجايب اتفاقات مالف خنا ورّي في دمالي ركون شمراتو ديراتو يرو درا خرا كيساتين دفتي والبرو نمني دبفتي نما خنا استاذ جتي تلفتي هذا مناني قبدا ايغلن قبوچي نكسي ول دبسن خلاص سين فورا كم لالتا سين غا دبس سغلت ارغ مسكيني وان برال وان جن سمان فورا فجانسا يرو ارغو خنا بود قيس ولولني سي ولله انني درانو مار كان قبوتها يو خاو غرتي ومر ولدي اچين ايسيافا سغلت نفوتي سين كرا برا دبرسيتي akasi warri biyya arabaa jiru kana jiranii jaan akkasitti warrummaan bultii jaaree jirus warri bultiin jaarre kun hojiin isaanii hojuma akkanaati janajjana warra janajjana malee faayidaa hin qabne namni jaarsan dhiirti jaartii hin qabne kabajaan qabdu dhalaan jaarsan qabne kabajaan qabdu jaan wallahi afaanii baafatee nama jechuun dhagayan nama dhalaan naan jiwaan san dhagee dhiirti bultiin qabne jahaadha manaan qabne kabajaan qabdu dubartiin abbaa manaan qabnes kabajaan qabdu maaltu kabajaa dhoorke dhiiroo namni kunni salaataani soommana akkuma isaanii nama baatii sagalee dhalate isaanis akkanumarra turanii akkasumaan bultii jaaranii hay aboo rabbiin qabeenya irratti kannaneeti kaawol fuudhanii manas tolfatanii makiinas bitatanii as garagalee aboo nuti hisaaba keessannee nu warra akkasii warra akkam warra gartee nageema jenumaan deddeemu san hisaaba keessan galchinu aboo maaliif yaaboo aboo nuti warra akkasii fedhu ustaazata fedhu qabdeetaa hisaaba keessannee sababni kanaa hoo maali nuti wal beeyna hanqa miisin nuti hanqa qabeenya qabu haa wal beeyna hariiroo wajji qabna hanqi qabeenya qabu ummata kaan ni tuffanna nuti waa ittiin hisaabnu jaan kalee maaliin turee irraanfate gaafa dur biyya dachii akaafu tureeti arra suudii dhufee yookaan ameerikaa dhufee haa makiinaa bitatee rabbii waatti kannee akkuma namaa dur gartee waan qabne dur waa barbaadu ture haa fuudhee haadha manaatis bira kaayee nama hin qabne san dubartiin san qabne fi heerumtee bire arrabsu seena jechuun maaliif namni kun karaa rabbiin godherra bultii jaaraatuma dhufa namni guyyaa keessa abbaa fedhee hoo tahee arruma jaaree arra sii dabartu hin jirtu tanaaf arrabaan nama tuttuquun ni'imaa rabbiin isaaniif kenne rabbiif galata galchuu qaban rabbii bultii jaareef rabbiitu isaan bultii jaarsise qabeenyi isaan dubbatanis rabbiitti kanne gariin maal jaa anaati mana kiyyaa naan dalaydu nuti gaa warri haadha mana biyyoota arabaafaati jaartiin isaa dalaydu kuni ummata tuffatamaa gadi galoo namaati jaan warra kana ja'uutu jira jechuudha gariin amma miskeenni ifii baadiyyaa keessa fiiggateeti dalagachuu jira isinis ganda arabaa deemteeti warra biyya arabaa jiruun baana dalagachuu jirti hoggaa daddalagatan gaa waliif fidataniituma wanni jaan isin ilma dalayti mana yoo taa'e jeen kiruma sanuu kafaluu hin danda'u raatimni isaa damoosni isaa waan xiqqishoo ta'eef jechuu waa godhuuf hin danda'u warri kun waltee wal mari'ateetuma adda addaan deeme isinis heera shari'aatuma guuttattee deemtee dalaguu jirti dirqama itti fide jechuu warra kana mana taa'e yoo jeen wanni inni dalagu waa godhuu hin danda'u sababa osoo jirti qabeenya isii san humnaan irraa nyaachuutti hin jiru fudhachuutti hin jiru jechuu nuu haa dabartu biyya namaa jirra janii sosoo jiran anti nuti haati mana keenyaa mana nuu teessi warra kanaa kana hisaabanne inuu jaan yaabbalesoti rabbi damoosa wayyaa si kannee dhugaatii mana keetii mana teessi heera shari'aatti abbaa mana nafaqaa kafaluu qaba
eega dandeessee mana sii teesse alhamdulillah rabbiif galata galchi warra rabbiin dhoorkee miskiinummaatti buusee haati manaatis olii gaffiide isaanis inni silaa haati manaatiif inni waa baatii raaguyyaa takka walitti dhufuun fedhan namni fedhu hin jiru namni baatii jaarraa guutuu takka walitti dhufuu fedhu hin jiru dhabaatu kas godhaa rabbitti haa kannu jennee du'aa'ii godhuuf qabna tuffachuu dura jechuudha riskii rabbi sii kanne tana fiixeensaa boruus sirraa fudhachuu qaba isaanis rabbitti haa kannu ifii daaba yoo bitatte dubartiinis dubartii bultiin jaariin tana yookaan gartee ta'umaa bultii jaartee miskiinni abbaan manaa daabatti hin bitii waan godhaniif tana maal sii godhe kun akkanaam jechuun ifirraa eeguu qabna. Tanaaf waa'ee dhiiraatti hin jira dhiirtii wanni hin barbaade dhiirarratti hin jira ittiin jira jechuudha. Dhiirarraa maal jechuu jira kaduraa namni gartee fuudhuu hin dandeenye kan uumamarraa fedhii hin qabne suni fuudhuu dhabuu isaa wayya. Namni ammoo sodaa qabuutu jira osoon fuudhin dubartii takkaan arkin ka sodaa qabu ifuma dhiiroo akkamiin ta'a jedhee kan sodaatu yoo taate kuni doktora bira dhaqee if laaluu qaba mana hakimaa dhaqee intala namaa fuudhee osoo isin laalee isii gartee wanni hin taaneef osoo if beeku ta'uu hin qabu mana hakimaa yaalaa dhaqee if laalee yoon ifi doktori gartee haala wallaanamu taatee if wallaanee san booda gama fuudhaa deemuu qaba. Warri immoo uumamatti wanni kun hin jirre waan kanatti seenuu hin qabu. Tayyib gariin dhiirarraa haa ta'u dubartiirraa haa ta'u maaliif dubartii seeruma dhiiftee hoo jedhaniin dhiiraas yoon ifi maaliif fuudha dhiiftee hoo jedhaniin akkana jedhan fuudha dhiisuun wanni fuudha dhiiseef wanni heeruma dhiiseef rabbittiin dhiyaachuu jira dalagaan dalagachuu jira namni immoo wal fuudhee wal fannisaa jira wal hiikaa jira bultii walii balleessaa jiranii bultii walii taphachaa jiranii tayyib ani kakiyya kanatti ibaaduma godhadhee taa'uutu naarra jira sadarkaan tiyya rabbi bira guddoodha jeettee yoo hayaattu taate dogongortee jirta diliin sirraa sodaatamaadha jechuudha dubartii haa ta'u dhiiraa haa ta'u dubartiinis amma yeroo wal geesse waa'ee dhiiraa wajji haaso'itti akkana na godhe jetti takka dhufteetuma takka jiba haaso'itu jira takka ta dhugaayamtu jirta mana keessa bari fiifuu kan wanni akkana na godhe bultii maali hin heerumina na heerumni faayidaan qabu heerumni kana sammuu isiituuf gooti tungana asumarraa fudhatteeti ittiin seenuu maaliif geelota kiyya hunda warrumatti seenee hiikamee kun rakkateen arkee jettee achiin diddee jechuudha. Umriin isii hanqafoon fuulaa fitattullee eeti. Gaafa gaan daawwitiin hoggaaf ilaalti. Gaaf takkaa jannan ajaa'ibinaa shamarran beeytee biyyuma arabaa kana keessatti amata meeqa daleete jamboo. Manni isiin jaarte mana ajaa'ibaati jan. Warra beekuu jaabara. Amata meeqa daleete umriin isii amata 40 geesse. Daleete gad argattee mana ajaa'ibaa jaarratte. Eega mana jaarrattee fixxee booda ifa garte jechuudha. Booche duwwa. Duraan hatti dhufu hunda diddu turte. Akkasitti mii mana kana eenyuun naa wajji keessa galaa jette amma. Yaa laytanii kuntu turaaba gartee namni akira joosan isiin addunyaatti jechuudha. Daawwitiin hoggaa ilaalti. Foon fuulaa ka deeme hoggaa agarte. Umrii isii tana takutte hoggaa agarte. Sheenoote jechuudha. Yeroo sheenaan hin fayyadne. Miimma akkamiin tahaa mana sana eenyuun naa keessa jiraata. Amma dubartii hedduu jira. Dubartii hedduu. Maal godhu jirti manaan jaarrachuu jira. Maali addeeti? Maali mana jaarrata? Yaa akhi dhiira biyya tanaa seenurra. Warra biyya arabaati. Ka biyya Ameerikaa silaa'uu duraanuu jaarti jee wal baafataati akka ta'u ta'anii beeytan. Dhiira biyya tanaa seenurra mana tokko jaarradhee itti aansee waan takka godhadheetiin biyya tiyya galaa jetti. Heeruma kanatti hin seentu jechuudha. Namni biyya tanaa hundi ni kijibaa jetti. Abalus abalu kana godhe, kunis akkana godhe, kaanis akkana godhe, kan ustaazu janis akkana, kaanis akkanaa jetti. Nama kanarra galte jechuudha. Maaliif namni kuni yeroo wal fuudhan san maalirra walii kanii rakkoon jirtu sun maali osuma hin beeyne taa'ee hiikamtee baatetuun kijiba xubitti gooti. Nama haqaa himu godhatanii anaaf balleessee na hiikateettu hin jettu. Way badumati yaacha na hiikallaa hin jettu kana. Geelesii bira hoggaa ta'isu. Aboo bara anaa kana kaddamu. Anaa waa hundaan dhaabbatu.
أنا كان أقول الجروف وهم بني بوجي تنا نرور رسين أي خيجت اتنسيني ناوي أكنا جتشو دير الرئيس أكس جني مي حديث خنا ولي نردفنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنس بن مالك الرودي فمي رب الرجالته قال أكنجي جاء 3 رهط نما سجيت رفع إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم جرى منا بير رسول ربي صلى الله عليه وسلم التلفون مالف رسولي هجي نساء مسجد الدلقو تعفاني دي موفي تدلقوس نمو بيخ هجي قرتي وري منا قف بيخو قافة تلفون نما خنما يرو حلالة فيسبوك الرد برسيتو في يرو هذا برسيتو هجي تنا نماس بيخ تمنا خيسا قر ور مناس بيخ سنيفي منت قافة تلفون جري سدين كون يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم عبادة نبي ربي خنا رقافة شرفا هجيني ندلقوا مال أكم جاني قافة ني أديف ني همتف دو عايشة همتف أكم جتي همتف كياتو كوني صومنا ني سني صومنا سني فورا هل كان سني صلاة ني سني رفا دبرتي سني فورا أكنها نياتاني رقامري خنا همتف جتو هجي ساتنا همتف yeroo himtuufi ka'annahum taqaaluuha hujii tana akka waan xiqqeeffatanii maaliif isaan wanni itti jiru xiqqishoo xiqqeeffataniiti yaani mirqaana qabnaa tana caalaa dalaguu qabnaa jamboo bar dalagaanis dalagaa karaa rasuulaa sallallahu alaihi wasallam hin ta'in dalaguun gaarii miti namarraan qeebalamtu mirqaanni waan nu jiruuf mirqaanni inni jira jettee waan feete dalaguun hin ta'u mirqaana inni jira jettee mee jira kana dhaggeeffadha mirqaana qabna booyi hujii tana caalu dalaguu qabnaa jan akkamitti akkana jan jechuun faqaaluu ayna nahnu min nabiyyi sallallahu alaihi wasallam aboo inni tu isarraa isa jira isa rabbiin araarameefii jira hujiin isaa tunis isa rabbiinuu araarameefii jira akkasiinuu hujii tana dalaguu jirra nuti isiniifuu araarame nuun hin jenne akkam ta'uu qabnaa jamboo wal mari'atan jechuun jarri qaala ahaduhum tokko lafaa kana jeeboo amma ana فإني أصلي الليل أبدا أنا الكن قوتو رابطاتين بلا هرف هل كان قوتو رابطاتين بلا شلي من جوجيبو وقال آخر خانا كنجي أنا أصوم الدهر ولا أفطر أني برا قوتو صومنا هم فروجي برا ولدتين أبيتو ما صومنا جيبون فرو وقال آخر خبراك جي صدفان أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا أن دبرتي الرحيم بكدا هم فروجي أبد dubartumattiin hin dhiyaannee je fajaa rasuulullaahi sallallahu alaihi wasallam ergamaa rabbii ni dhufe dubbii isaanii dhagee jechuu yeroo himaniif bar jara tokko dhufe akkana jaanii himnee fi akkana jaanii jeen akkasitti rasuulli sallallahu alaihi wasallam aboo jeen antum alladhiina qultum kadha wa kadha aboo warri kas jeesan isinii jeen akkana je isinii jeen iyyee jaaniin hoggaa kana jeen دقيقة والله إني لا أخشاكم لله خرب أنا ربي في جاء خيسن إسنرة أنا ربي في جاء يرون صلاتوس خشوعا يرون ديمون دو خشوع ربي خكبان واتقاكم كيس صداتوس كيسنر ربي صداتوس أنا لكني أصوم وأفطر نيسني صومنا نيسني فورا وأصلي الكني سنين صلاة وأرقد نيسني رفا وأتزوج النساء دبرتي سنين فورا فمن رغب عن سنتي فليس مني رواه البخاري قراخي يغانا نمري سنر رانتاني يجي خرا خنا ديفني خرا برا ديمو جررمتي دبرتينيس مخينا بيتو جرتي مانا جارو جرتي نموتو جچو عجائب بر ديرتينيس خواركا قبوس فودا ديديتاو جرا خان قبل سلاو مسكين اني هون قبو ربتي اخن دبينتو ما كان داتي نمربتي ابونا دغي وإن كنت لا تريد الزواج لعدم وجود الرغبة الجنسية أبو يوخف ورم فينتات فدي ست جرات شد أبو راف فدي وجين كن نمتي قرون هنك أبو جدي يوخف ورد الدتات يوخا كان أكا منامة سفكات دبينتون قرين منامة تفكات يجو عدم القدرة على القيام بحقوق الزوجية حكم يوم فولي حار ربين جالة بلتون دندو حار مناتنا isii tana haqa isii tana irrisuun sodaadha jettee yoo sodaattu taate
eeqa akkasiin guutu jettee oka sodaataati garuu diliin sirratti rakkoon sirratti hin jiru dhiira baan faqulu laka hina idin laa haraja alayka fi tarki zawaaj walaakin haa jennu zanni sayaarrattiin jaartee bultii jaaruu dhiiftee hin taa'ini bal yanbagii laka istishaaru الطبيب المختص haakima dhayxee haakima waan kana doktora waan kana laalchisu gaafachuusi barbaachisa yoon dhiiroo wajjin qunnamtii fedhiisii guutuuf ni danda'a mee dhiiroo akkamiin ta'a jettee kan fuudha diddee teessu yoo taate sehaadhaan jechuu sitti fakkaatee deemtee haakima dhayxee gaafachuu qabda waan san haakima dhayxeeti adda baafatta jechuudha waan fa'innahu haakimtichi san aqdaru ala tashkhiis haalatika haala keessan مرمرة لالي كتشا مال جتن حالهم دلالي إيجا هو بتيبودتي وقد يكون لديه من النص علاج يقاسي ولانا يقانا سياتك سيف دام جتشو ما لا يخطر لك على بال وانا تتيادين تك فلا تتردد هدود وان ديبيني لك جتشو كامفتين هن سالفتين ولا يمنعك الحياة كامفين سالفتشون وان كان سندور كنجتو فإن أمره لا ينبغي يستحي منه إفديتي فلانون وان الرسال فتومتي وان الرسال فتومتي رامسخ يما سلمت إيراتي فكوني يو فكين يافنم تقفودي إيغمانا بلتي جاري مانا دفي ركونا كان يسا مدتي حاكم داكون صداتين حاكم داكي إفلالي صداتي نمني مال لانجان جين مالف هذا منا خيتي تنغمتيسو ترسي فين تيدا صواب اللي تقبض جتشو حاكم داكي إفلالي أما إن قلت يوجد إنك تخشى العالة يوم مسكين ما صداف ربا والفقر مسكين ما صداتي ولا تملك النفقة هنقبو جتي ما يمكنك بالقيام على شؤون الأسرة وانين التنفقة هنو هنقبو خجتي يو صدات تاتي فأقول لك كنان سنجا سدد وقاربين سنجا صواب دلك وان صواب دياتو جدو وعليك بالقناعة أمام فتشون سرت هاجرات كفاف ونتي كونا سيجيسو وظني بالله خيرا جتون ربي خيري سي وني قولي ربي ناف خنا ناف قرا يادي فإنه سبحانه قد وعد على لسان نبي صلى الله عليه وسلم الرب نبي ساترتي بالما سينجر ربين بإعانة من يريد العفة نما فودا فدو ربين برد عبجو نما فودا فدو غديرا فودان فدو جنان ربين سيغرغار ويطلب الحلال بالزواج فودا حلال يو برباد ربين دعاء اتخلت له سراك يبل جتو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي هريرة راودي فمي إرجم ربي أكنجان ثلاث حق على الله عونه نمسدي غرغار إسان كان غرغار ربي رتها كاجن نمني سدي ربي إساني غرغار وان بربادن سون إساني بقولون المجاهد في سبيل الله نما خرار ربي خيس جهاد غرجر والمكاتب نما إبليسون سوفر غبر درجتو الذي يريد الأداء مالك أغرتي قبر كيسا بتتفرع خفلي قبل سون سفر والناكه الذي يريد الأفاف نما فورا فيروس ربين براد أبتشو لاف إفك أبيجرا أول من إيران دقيسي أول من المديرة دقيسي واني ننجي جو أتنين فورا زنار راهين إفك أبا فورو فين ديما جتي وان كان نيجتي تلافاقات تاتي ربين سيف إفك أبيجرا أكم تورا سيغر غارة جتشو أتمان انت لنمان صوبين اتن تباتين حقا اتهمي رغادو بدو مخينان قبا مارين سيغودا وانا كانان سيغودا جتي خجبا انغورين غرينا كانمتي مانا سبيلا والرقوبو واني وروتو جرالان عاصو خنا في دي اكانان سيغودا مالي فكنا دليدا جنان توك دوبرتي خجبان فولانيت رغان بلچني dubartii khijibaan fuudhaniitti dhugaan bulchanii jira. Ajaa'iba waniin arge dubartii samma gariin naumatti khijibu san feeti. Ka dhugaatti himee gartee yaaboo anumaan qabuuti miskiina wallaahi waan takkaas hin qabu rabbuun waliin nuufaa kan nuti sumarraa waa eegganna jedhu kana arrayoo wanni jee boru harkaa isaan dandeessu. Kammoo akkanaan sii godha akkanattiin si teessisa mana akkanattiin sii godha waan hunda akkanaan sii godha jedhu kana kanaat taayetti boo. Kanaat taa jetti takkaa gaaf takka meeqaan na dhufe jetti meeqaa si dhufe hin jeen warra gartee makiinaa qabu hedduun na dhufee jetti
sanirraa kadiinii fi makiinaa qabus tokkoon na dhufee jette iqaama sii binna jaanii warra biyya arabaati waa hunda sii goona jaanii akkana sii goona jaanii jette numa dhugoomsitee hin jeen dubbii tana dhugoomsitee hin jedhette akkas ta'u kasii ta'u filadhuu hin jeen akkas ta'u kasii ta'u san kanuma diin qabu san wayyaa yoo habiitullee taate eega gartee qabeenyaa isin qaba siin jee diin isin qaba jettee amante sanuma filadhuu hin jeen warra kanaati jira jechuudha. طيب قرين الناس وركناتي جرا وإن كان عندك ما تريد إنجازه وتحقيقه أنا وين رانجرا خايون قبا خايو تكر رانجرا أجن خايو سنير رانجرا خايو تكان أركا قبا أجن خايو تنبكان جيتين فود أجن دبرتي تهاتاتو هيرو ما جت جتشو خايون سن مالي sababa godhatu waan sababa godhatan takkaa jira jechuudha yaa bu'ani kaayoon qabaa itti dubartiinis kaayoon tee maali haadha abbaan kiyya miskiina isaanii mana jaaruuf hin biyyarraa ba'e isaan gargaaruuf hin ba'e antanaafuu ilma dhiiraa seenuun barbaadu hanqaan kaayoo tiyya tana bakkaan gahuutii jetti warra kana jedhuu jira jechuudha gariin kaayoo tana sababa godhatee ani mana dhiira taati manaas bitadhee makiinaas bitadhee waa hunda godhadhu malee anis kaayoo tiyya tana bakkaan gahu malee ittiin seenuu jaa. طيب لم يكن الزواج يوما قط عائقا فونس دران دابتو مناس جارو دنديس هيرمتو ساتيس يفوتو ساتيس فوني نمن اوركن قبو بل غالبا يكون ونمان سلا نما غرغاراتو فودا سني نمني اورو فوده مناس جارچو وان برباده godhachuu danda'a dubartiin isoo heerumtee waan niyyatee san godhachuu danda'a khoni maali wanni kas godha waswaasa shayxaanaati khoni waswaasa shayxaanaati maaliif waan gartee mujtamaa kana keessatti waswaasni shayxaanaa itti dhufee itti waswaasee kanaatu kana godha yookaan faasba tasma'u kathir man yu'akhiru az-zawaj yookaan nama gartee fuudha booda aansu yookaan dubartii heerumsiisuu booda aansu kana arkaniiti kanatti qabatan jechuudha خناف فورة ديدن وما ذلك لا نجد الإنجاز فور مديدني تتاو جرملي بوا إسام بوصلين أجره تناف شيخ ابن باز رحمه الله الواجب واجب نجتو واني وجبونا ما خناهم درتو البدارة بالزواج فوراف هيرو ما بجرجرو فورافي هيرو ما بجرجرو ولا ينبغي أن يتأخر الشاب درجة جيسين اسبودان ونقبو عن الزواج فورا من أجل الدراسة برچوتين جرا برنوتان بكانجي جي بودان سون قبو ولا ينبغي ان تتاخر الفتاه على الزواج للدراسه دبرتين برنوتتين جرا يونيفرسيتي هنكان فتر هنكان كاستو جتي فودا بودان سون قبتو طيب فالزواج لا يمنع شيئا من ذلك بدرس برنوتا بكانجي جو سندوركو فورون هيرمون خان كان نمر اوركون قبو جتوم اسانما ولي قلان مالف ويحفظ دينه دين كسيتيس وخلق سيتيس وبغض يغض بصره يساق قبا يسيق قبا والزواج فيه مصالح كثيره بلتجارون واحد بواحد في كيسا قبا ولا سيما خيسافو في هذا العصر يرو مجرتنا خيست يرو امنو تجرتنا خيست جتو خني يرو مجرتنا خيستي هيرو مديدني بودانون فورا ديدني بودانون rakkoo guddoodha fidaa jedhan dargaggeessaa fi dargaggeessii irrattis dargaggeessaa fi shamarran irrattis jechuudha. Fuula idanii taa'uun rakkoo guddoodha fida. Yeroo ammaa tana rakkoo fida jechuudha. Wanni ammaa tana zinaa heddummeesse maali? Dubartiin takka malee mana dhiiraa tokko wajjin haasofte wajji gabbu'anii quunnamtii eega wajji godhan eega haajaa isaanii fixatan san booda fatwaa gamanaa gamana deemanii barbaadan jechuudha. Maaltu kana fida? Rakkoo tana yeroo kanaa tana keessatti isiinis kara fuudhaa jarjaruu qabdi. Heree heerumaa innis kara fuudhaa jarjaruu qaba. Halaalitti osoo haraamitti hin laaqamne osoo haraam hin dhufne waan san itti jarjaruu qaban. طيب فالواجب على كل شاب طيب كيسافو على الفتاة وعلى الشاب فورا بودان سون هيرون بودان سون ركو في دبرتيفيس ديرافيس يجو درجيسافيس درجيتيفيس فالواجب على كل شاب وعلى كل فتاة ديرافيس دبرتي دانيس ددفني فورو قبانيجا إذا تيسر الخاطب الكفو دبرتين كيسافو
ifii ka dhiiraa deemtee waan hin fuuneef yoo dhiirti gartee namni isii bulfachuu danda'u kufoo namni isii ba'achuu danda'u tokko itti dhufe nama gartee imaana qabu karabbi sodaatu nama nagayaa tokko yoo itti dhufe heerumuu qabdu heerumuu qabdi وإذا تيسرت المخطوبة الطيبة للشاب dargaggeessinis hoggaan tala nagayaa takka harkate ta imaana qabdu ta waan barbaadu qabu fuudhuu qaba gariin ta digrii 5 qabduun barbaada jaa bareedduu diinis ta qabdu maallaqaas ta qabdu digrii barnoota hunda qabdu miidila kana ta walka isaa qabdu isa harkata kun imaana ama useetu mataa uga akkas taanaan firra boodaan qawuleen deemuutti jechuu kunis manaama deddeemu akkasillee rabbi nuun godhini maaliif takkasiisaniif tolfattee qabdaati guutuun eessa jirti namni waa hundi waliin qabu bareedinas qabaattee amalaas qabaattee diinis qabaattee barnoota kaanis qabaattee Allahu akbar qabeenyaas qabaattee kun hundi eessa jira rubbama diinii fi bareedinaa fi diin qabaachuun ni mala ni arkamti ni jirti garuu kana hunda waa hunda waliin qabdu malee hin fuudhu jee taa jechuudha ganda keessa hin deddeebina baay'ee wanni kasiitis hin jirtu firalaal طيب كيف لو علمت يا شدر جيس إسلاما يد شمرن إسلاما أصوبيتني أكمي فورون كن بلتي جارون بوايسين قبض يجو أنا نفسي مي حديث خنا حديث عجائب خنا ولينا لك فنو أنا نفسي بن مالك رضي الله عنه أنا نفسي بن مالك الرضي فمي رب الرجالة قال أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إرجم ربي كان جن مي حديث خنا سرت لك فدنا مو نيل مجينا ديريس إنه ما رفتني الريبة تمجر رجلا يرون داوي مي حديث خنا سرت خديراتيس خدبرتيتيس سرت وبد حديث خنا هو بنو الله أكبر حديثني هو حديث عجائبات أكم جاء من رزقه الله نمني ربين إساف حيري أبو يرون ما تنغيس الدبين جباتي برقا أكمت مي رجيفة أتي خديرابو من رزقه الله امرأة صالحة نمني دبرتي صالحة ربين إساف حيري قصيف خني قصيفوسي دبرتي صالحة ربين منسيف النان الله أكبر تقبين يقبضن جنة صالحة جي بكتنا خيسة تذكري ميقا قبضن جنة تمالك أن دبني صالحة إنو ما أصلت بريدين اللي دبني قروا فدي إلمان ماتي بريدين فدمال يجتو نمني دبرتي صالحة ربين إساف خني دبرتي صالحة امرأة صالحة فقد عانه على شطر ديني والكتا ديني سارت ربين إساف غرغاري جرا والكتا ديني سارت ربين إساف غرغاري جرا فليتق الله في شطر الثاني والكتا في خيست يا رب صداد الله أكبر مي دبرتي صالحة أركنان ربي والكتا سيغرغاري جرا جتو والكتا تكو إيمان الردين كتر وانا في خيس رب صداد شو قبا أبو دبرتي صالحة ربي سنفاغنو دبرتي صالحة ربي سنفاغنو أبا مناتي هارم أبا منا صالحة ربي دبرتي في ربي آغنو والبيهقي في شعب الإيمان وقال الحاكم هذا حديث صحيح إسناده طيب حديثني نما هدو أديسه صحيح جاني وحسنه الألباني الشيخ الألباني حسن يجرى صحيح قد يجرى جتو وكيف إذا علمت أما سقابي تكمي يا شمرا يا درجي إسلاما درجيين إسلاما جتو أنك أتي بزواجك تمثل وصية رسول صلى الله عليه وسلم يوم التجارة وصية رسول سن اتدلي دا وقال التكم أكم وصية نساء درجيسا ما في دامي رسول صلى الله عليه وسلم مال دامي يا معشر الشباب يا معشر يا مرنا درجيني يا درجيس إسلاما من استطاع منكم الباء فليتزوج نمني ماريك أبوها فورو وان فورون دندنيان فوري وان فورون أبو مالي فإنه أغض للبصر إجتي قد سديبت لا وقاقر واو إنجت وقاف فيسبوك سينتيز قريب أبو كم قلبي نما فوتي وي إجي ساقت ديبت يجو وكسين جو قريب نمو يولا اللي واو وقا سورة دبرتي أركي جلب بالرئيس وين هو بريد تكنا تنسل كان تكو جبولاني دواني وي وركنا جو جراور قصور مصنون بين ججو ربي سانا قجلجو طيب فودون كن إيا سيغا قبدي إيا تيغا قبدي وأحسن الفرج تيسي تولجتي
zinaan godhu namni eega fuudhee durii sin godhu namni islaamaa garuu iftiisuu qaba eega fuudhee namni waan kanarraa ni tiifama jechuudha namni eega fuudhee waan kanarraa ni tiifama hadiisa bukaariiti وكيف لو علمت وصوبيت كم ماس أكم أن لك في ولدك الصالح صدقة جارية قبدا الموس عليها يو دالتي قدفت صدقة ديمتو تاتي تادانين جنة سيتها المودين الرجو قدفت خلا على إيمان الرجو قدفت صوابت قبدا أكمت صدقة جارية كم الموت دعاء سيقوتي أكر رسول صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ilmi namaa duunaan hojiin isaanii dhaabbatu waa sadii malee sanirraa waladuun saalihu yad'u lahu ilmoo saaliha du'aayii gootu haa dhaabbaadhaaf jechuudha. Tayyib fuudhuu kanaaf sawaaba rabbi irraa qabdan maas yoo sawaabatti niyyatte yoo sawaaba niyyattee sawaaba qabda yookaanis diliin qabdu jechuudha yoo kana fedhii haatee fuutees diliin qabdu yoo immoo sawaabatti niyyattee sawaaba qabda. وأنك يا المريرة بزواجك يا دبرتياتي سيرمو خيتيف تحفظ نفسك رويتيتي سيتا يا دبرتي إسلاما يا إير إسلاما وتغض بصرك جيت يقص ديبت وتصد عليك بابا من أعظم أبواب الشيطان ولا قدو شيطانا في الراجف تجتو ولا قدو شيطاني سلا ست ديبوتنا في الراجف تيقفوتي ولا نسون سراجف همت سيف في الراجف تجتو التي يغوي بها الناس شيطاني تينا مدى قتنا في الراجف تجتو وقد لا تكون تشعر بخطر الآن أما قالوا شيطاني وين أقول ست فكات أما دبرتين يوقفت الحمد لله سومنتين جرا نجيان كبا جت قالوا يروا ما خنا ست ملتو وقا ست ملتو جرا جت شيطاني وقانا مكة شيطاني وقا سكة مالي فدوش شريان جنجرا خنا وني دور كتير مالي نمني كانوا الجنجنيت وني يجون أكره كون الأبناء نمني والجنجنة فدي ولي كاسب بود والجبوسة بدين دلقمت سنيف نمني وقا وني تديمي فورك عملي وانا كان رافقات شو كبجتشو تنا فرق وانا ما ست نبتو ولكن الفتنة تأتي من حيث لا يعلم الإنسان مكري بكات في الراكو من قبل يسدفها نمني ما مكرة ربنا مكري بكات في الراكو من قبل يسدفها فلا بد أن يحرص نمني بولولو كبنمو إيرته دبرتيته على غلق الأبواب قبل أن تفتح ولا يشعر إسام بين هلان تنوصوت تنبنمني هلاسا في الراجو فوق بنمني أكا هلان تنوصو إساقو من قبل تنبنمني هلاسا في الراجو فوق بنمني أكمت يقول النبي صلى الله عليه وسلم ارجم ربي كنجا ما تركت بعدي ايجد واخياتي وان ايفن جتشكن مال هلكفني في الناس نما خيس فتنة مكرة اضر على الرجال من النساء ديررت وان الدو يسا مكرة دبرتي رجتشو جرو يسين ديمتو وقاف ولد راس ديم شيطان يسرتا وقات شخص تقام دوارتا وما جاني مكرة وان يسين نمقوتو dhalaan wanni hijaaba uffachuu shari'aan itti ajajjeef waan tana jechuudha. Tolfattee waggaa isiin deemtu inni obboleessa kiyyaa barwii bargaafirummaa wajjin qabanii. Tolfattee yeroo deemtu kana fedhii itti kaasa. Waa hedduu dhufa. Rabbi irraa nama atiisu. Dubartii waan kanarraa ifee qabdi. Tanaaf hijaaba shari'aadhaa sirriitti uffachuu qabdi. Suuraa siimma isiin itti fakkaane feesbuuk irratti tolchitee gallakkifti. Kun yeroo laale dhiiroo guyyaa takka na hayyamtii jaa. Tana eegala jechuudha. Mokkorri shayxaanii asiin isa seene. Tanaaf namni dafee dhaqqabu qaba. Mokkorri keessaafuu dubartii tana maaliyyaa warra gartee imoon itti bilbilee qaama sii guutuun laalaa oolu jechuudha. Rabbii kee sodaadhu. Nuti obboleeyyaniin tun hin daleeydu. طيب إن الزواج بلتي جارون أيها الأخ إخوة الكريم كرام أبلينكية bultii jaaruun raahaa qabdi. Bultii jaaruun raahaa qabdi. Xuma'aniinaa qabdi. Sakiinaa qabdi. وهو خير متاع الدنيا. الرجال ما يشاء الدنيا. وفيه من ذلك ما جعل الله آية للناس. ربي ملكيته خنا نماف كل إجرا. bultii jaaruu tana keessatti namni waa hedduu harkataa kana rabbiin dubbatee jira. وذكر في كتابه ليتفكروا كان جيد دبتي جرا ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون بلتي جارو غيست تقفى زنار نتيفت إجيتي قصي ديبتي مانا غيستي حفور بافت قامانيس قلبينيس قمسي قبت جتو رهاجرة
gammachuu jira bashaashummaa jira qoflaa tabaa jira ilmaan harkachuu jira gammachuu hedduu jira jechuudha namni alaarreen sin arrabsu dhiira haa ta'u yoo dhiirtii haadha manaan qabaanne taate firraa eegan yoo dubartiinis abbaa manaan qabaanne firraa eegan jechuudha kun hundinuu hin jiru yoo ati fuutee bultii jaarte kun hundinuu hin jiru maaliif bultii jaaruun faayidaa guddoo qabdi faayidaa guddoo jechuudha tanaaf faayidaan tun tokkoffaa ijji si gaddeebinaan yaa obboleettii islaamaa lammaffaa fedhiin yeroo fedhiin sikkaati haati manaa as jirti abbaan manaa as jira waa hundinuu jechuudha kuni yeroo wanni kun argametti ni'imaa guddoo jechuu kun wanni kun ni'imaa guddoodha arra nuti kana hunda dhiifneeti dubartii haa ta'u dhiira haa ta'u ni'imaan tun hin mul'achaa hin jirtu addunyaa tana namuu irraa deemta addunyaa tana namuu irraa deema tayyib yeroo irraa deemu kana hoo ni deemta addunyaarra garuu maal hambifte ilmoo yoo booda hambifte maal sii qabdi laaltee dubbii tanatti yaanne bu'aa isiin sii qabdu hoo laallee fuudhuun bu'aa isiin qabdu hoo yaa jara keenya wanni kun tanaaf dhiirarraayis dubartiirraayis dargaggeessaa fi hundi isaaniitu dafanii fuudhuu qaban fuudhuun kuni farjii namaa sirree akka zinaan goone si gooti iyya si gaddeebifti ilmaan si heddummeessiti ilmaan heddummeeffata ummanni siin heddummaata sababaa keetiin jechuudha وقد قال الله عز وجل في كتاب العظيم ربي قرآن عن دبتي آية ريف دبرسن وأنكه الأيام كاريف دبرسني آية قرآن ريف سنيكا قول أكسما مالف رسول الله صلى الله عليه وسلم كي ينهى كان قد أوركته أن التبتل فوردي سنيتا أورا هيرو مديدني تاورا أوركته يجو مالف فليتزوج فور ونقرتي هيرو مديدني تاون كن أوركتي فور آجي تزوج الولود الودود تديس يا تسجالت تجالل بيت فورا تديس يجون فوري جتشو فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة هنكم إسنينين الدمية فدا أمتا ورنا دور دبرسان الرس يرو إلمانيس للميني في نقويسنا إلمانيس هورا جتشورا طيب نمني فورون دنديني هو نمني فورون دنديني هو فإنه أغض واني سرت تجرو فورون إيجا قبا إيجا جنة نمني فورون دنديني فعليه بالصوم صومنو قبا صومن سنة الدمية فجو صومني سانساف دوارا جتشو وكان صلى الله عليه وسلم ergamaan rabbi yeroo hundattu fuudhaa heeruma kanatti ajajaa ture jechuudha dargaggeessaas dargaggeettii haa ta'u waan kana dhoorkutu ta'e jechuudha dubartii soo taate yoo namni isii kadhate namni beekamaan yoo fasaada nama qabu taate nama salaatan salaanne taate yoo nama sakraanaa ta'e nama akkanaa yoo ta'e itti seenuun qabdu nama kaayyoo ta'e nama ibaadaa qabu yoo ta'e nama gartee ibaadaa qabu kawgaa isii kadhate kufuu nama jaamu yeroo kana qeebaluu qabdi yeroo kana qeebaluu qabdi nama tokko nama ibaadaa qabu amala gaarii qabu taanaan daftee heerumuu qabdi nama immoo akkasii sakraana yoo ta'e nama ibaadaa sanuun qabne yoo ta'e irraa fagaachuu qabdi hanqa rabbiin yeroo fi san rabbii isii kadhattee soommanaan gargaarsifachuu qabdi du'aa isa heddummeeffachuu qabdi dhiirtiinis akkasuma qabeenya hin qabne hanqa rabbi isii kennu soommanaan gargaarsifadhu iyyatee qaqqabadhu farjii teetiifadhu kan ilma dhiiraatiis tattaaffii itti godhi dubartii diin qabdu imaana qabdu rabbi sii kenninaan daddafii fuudhi badiirraa fagaadhaa bultii jaaruu dhiiftanii tattaa'inaa yaa shamarran keenya nan ajaa'ibinaa mee fuula keessan namuutu way warri fuudha didee taa'u heeruma didee tateessu ilmoo takka dhalee dur lama dhalee dur niin qaba jette heerumeetiin bee dhiira waan ta'e arke dhiirtii dhiiruma ganaatti hin deebi'u jette wanni kas jaan kun sheexaan akkana si waswaasa bileetii islaamaa fuudhuun bultii jaaruun karaa islaamaati karaa islaamaati ilmoo diiniin feetu ta du'aa isii gootu ilmoo tola sitti ooltu gaafa ati dalagaa amma daleetona dadhabdee uleen deemuu eegalte nama si gargaaruun feetu gaafa san nama tola sitti ooluun feetu maaliif irra heeruma didda yaa dubartii islaamaa yaa dubartii islaamaa mee wannummaan heeruma si dhorku kun maali dubartiin heeruma diduu wanni isiin qabduun waa lama qofa tokkoffaa yoo manni dhalaa sun fedhii kan qabaanne taate heeruma diduu qabdi sun dhukkuba isiiti jechuun beeyti yookaan mana gartee rabbiin itti uume kana cufaa yoo ta'u taate kunitti
heeruma diddee taa'uu qabdi jechuun faayidaan qabdu haa heerumtee fi isaafis bu'aan qabdu. Yoo ammaas biyya gartee kaafiraa takka keessatti nama gartee ibaadaa hin qabne kan rabbi sodaanne hin harkatiin hamma harkattu sun taa'uu qabdi. Yookaan ammoo taa'uu hin qabdu dubartiin. Yookaan amma taa'uu hin qabdu. Meemma birri biyya arabaa jirtan. Waasaab irrattis. Mee yaa dubartii islaamaa dhiira meeqaa si dubbisa guyyatti? Halkan kana meeqaa si janajjanaa bula? Aboo ati yeroo dhiiraa dubartii meeqa haaseessuu jirta? Dhibba meeqa haaseessuu jirta? Maaliif akkana wanna kanaa kana dalayina? As deebitee takka qabattee takkitti sanii hojii bultii ijaartee maan jiraanne? Wal soba amma namni guddateeti wal laallatee dhufeetis dhiisee wal khijibumaa fi yeroo walitti dabarsu jira. Sagaggaalummaan tuni yoo waan irra jirtan san irra duutanii beektaa si'ii moodhaan laalee fedhii firraa baasu jiru. Yoo ru'eensi keessaa baatee beektaa boolma dhiiraa. Yaa dubartii si'ii gartee akkasitti ilma dhiiraa laalee firraa fedhii baasu jiru. Yoo ru'eensi keessaa baatee beektaa. Waan kana mee akkamiin laalaa jirtaati? Mee asitti alatti fixattanii waa hunda yeroo mana dhuftan maaltu hafe? Haasawni dhume, fedhiin hundinuu dhumte, dalagaan dhumte, waa hundi asitti dhume. Yeroo mana dhufan hinjumaan jiran jechuudha. Heera islaamaa keessatti akka shari'aatti dubartiin jaalalti eega mana dhuftee abbaa manaa jaalachuu qabdi. Heerri shari'aa akkasi. Dubartii heera shari'aa alatti jaalatanii amata lama haaseessanii fuudhan kana nuti shari'aa keessatti nagarreena. Ani fi hanqaan qaqqaree keessatti rabbi nan garsiisu. Shari'aa keessatti waan akkanaa rabbi nan garsiisu. Wanni jiru shari'aa keessatti dubartii namni dhaqee laallatee nama imaana qabu waggaatti dhufee hayyamnaan heerumtee eega mana dhuftee boodatti laallachuu eega laallatee mormaa ol jechuudha. Hanqa fuulaa jedhu lamaa hin dhaabbata isiitis yookaan hijaaba uffattee fuula isii akkana yoo kan laallatte taate eega laallatte boodatti fuudhu qaba eega mana fudhee wal jaalachuu eega mana dhufte jaalalacha irratti oofuu qabdi. Ammoo taalatti nuti itti jirru tana aadaa godhannee jechuudha. Tana jaalattee wal fannisee sii maraadde sii du'e jaanii ala waa hunda fixatanii achuma wal fashalanii wal dhiisan kuni kun heera shari'aatii miti. Dubartii takka ilma dhiiraa laallatteemi fuudhaaf sosso'i. Jaalalaan qabsiisaa fi dura haana jaalattuu fi dura kanaan ta'an kun shari'aa keessa hin jirtu. Eega mana dhuftee si jaalachuu qabdi. Atis eega san jaalattee hojii jiraachuu qabda. Eega saniif bultii ijaaruu qabdan. Shamarran keenya dheereessallee dubbii irra deddeebuullee bu'aan qabdu. Irra deddeebuun bu'aan qabdu. Mee gaafii tokko tokkottiin isin gaafadha. Dhiiraa fi dubartiis jechuudha. Warreen ammaan tana biyya arabaa jirtan haa taatan Ameerikaa fedhan Oromiyaa fedhan biyya feetan jiraadha. Sababaa wannummaan bultii heeruma ittiin dhoorke maali dubartiin? Wanni heeruma isin dhoorke maali? Jiru addunyaa ta guutamtu tamime. Ati oolma dhiiraa wanni fuudha si dhoorke maali? Addunyaa tamtu si guutamee nama kam guutamtee fi agarte. Wanni heeruma isin dhoorke maali? Wanni namni bultii ijaaruu didee ilmaan daddaluu dhiisee hafuudhees ilmoon goggooysee haadha manaa nutti hin dhalin nyaachisuu hin dandeenyu jee miskiintitti dhiiga keessatti deebisee rakkoo walirra fituuf maali namni? Rabbii keenya haa sodaannu. Dubartiinis nama imaana qabu laalaa filadhaa. Namni imaana qabu gaa isin dhufe jechuu kiyya qeebalaa. Nama rabbi sodaatu amalli isaa bareedaa isin dhufnaan qeebalaa. Aboo ati ilma dhiiraa dubartii imaana qabdu ta'amala gaarii qabdu rabbiin siifaa kannu harkannaan qeebaltee fuudhuu qabda. Warri waan fuutuu hin qabne hanga rabbi si kannuu soommanii rabbii kee kadhadhu. Ammoo rabbi irra faayee tattaaffii godhaan isiniin jaati rabbi nu haa qajeelchu. Aboo rabbi nu haa qajeelchu. Shamarran keenyas rabbi haa qajeelchu. Shamarran keenyas rabbi haa qajeelchu. Rabbiin bultii jaaruu kana shari'aa islaamaati rabbi keessa gataa buusu. Rabbi keessa gataa buusu dhiirallee akkasumatti jechuudha. Warra gartee hoggaa wal fuudhaniis maaliif heerumnee warra beekee wal jabeeffatee bulti jaalala walii qabaatee warra ala jaalala jibaa walii hojii hoggaa mana dhufe guyyaa lama wajji bulee wal jibboo miti. Warra gartee mana wal jaalatee jaalalti isaanii hamma addunyaarra jira wal jaalatanii akhiratti illee jannata wajji jiraatan rabbi sinaa godhuuti nama hunda rabbi haa qajeelchu. Akkasumatti isin warri bultii ijaartanii jirtan rabbii keessa sodaadha. Warra bultiin jaariin kana tuffachuu fi nama rabbi qabeenya isinii kanne hin jibbina ni isin tuffatina rabbi sinaa qajeelchu isinis haleekuma isaanii kana turtanii arruma rabbi isinirraa jijjiire jechuudha. Tana beekuun nurraa barbaachisaadha. Tokkummaa jabeeysaadha. Tokkummaa jabeeffadhaadhaati. Rabbi yaada muraad isinii haa guutu. Rabbi yaada muraad isinii haa guutu. Aboo haadha manaa tadeessu tateessu ta sujuuda si rabbiif lafa keeysu ta waa hunda qabdu kumbuleeta tabaan tansan ta waa hunda qabdu rabbi siif haa kannu ta jaalala beeytu kumbuleeta jechuun kumbuleeta rabbi siif haa kannu ni danda'a. Atis dubartii abbaa manaa kumbuleeta waa hunda qabu rabbi siif haa kannu
iimaanas qabaatee waa hundi karraa nafin waa hunda ka qabu rabbi isiniif haa kennu akkasumatti yaada muraada rabbi isiniif haa guutu warri bultii ijaartanii jirtanis bultii islaamaa bultii jaalalaa ta gammachuudha ta ilmaan illee diin irra guddifatanii ta gammachuun jiraatan rabbi isiniif haa godhu bultii nyamnyamii hin qabne hiraar hin qabne aboo nama miskiinummaan itti jirtu kan miskiinummaa waan fuudhuun dhabe rabbi itti haa kennu aboo rabbi itti haa kennu amma rabbi itti haa cabsu ni danda'a rabbi haa kennuuf rabbi waan fuudhuuf rabbi waan fuudhuuni caalaa rabbi haa kennuuf riskiidhuma hin qabne rabbi haa kennuufi nama hin qabne hunda riskiidhuma hin qabne rabbi haa kennuuf riskiidhuma hin qabne rabbi itti haa kennu ta barakaa qabdu riskii nama hunda wal geessu ta khayrii gurguddoon dalagattan rabbi isiniif haa kennu miskiinummaa tana rabbi nurraa oofee qabeenya dhuma hin qabne rabbi nuuf haa kennuuti yaadaa muraadan hunda rabbi nuuf haa guutu isin hundaa'u warra gartee bultii ijaartan mana keessanitti rabbi soomana kana hojjisinaa soommansiisu gammachuudhaan warreen gartee bultiin jaarinis soomana kana keessa duratti isin jaarsise soomana kana mana keessanitti rabbiin wajjin isinaa soommansiisu hada wallahu ta'ala a'lam وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يون صواب دبدغا رب الراي يون دغونغوري نفسياتي يا شيطان الراي كما ربيتين توبه ديبيا نموان دبت ربي بدلغون واغلو يون دغونغوري سديفما سنجاتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته